Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechuun jaalladha. Egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo haaraadhaan walitti deebineetii jirra. Warri kana dura maatii koo taatanii na waliin jirtan galanni keessaan guddaadha, galatoomaadha. Warri haaranis koottaa maatii waliif haa taanu isiniin jechuunis ergaa koo keessa jira jechuudha. Egaan kabajamoota hordoftoota koo guyyaa har'aa kanaas yeroo darbe dhimma jaalalaa akkasumallee jaalatanii dhabuun miidhaa hagam takka akka namarraan gahu irraa dubbadheen ture jechuudha. Guyyaa har'aa kanas dhimma jaalalaa keessaa hin baane sababbiin isaatiis namoonni jaalatanii dhabuu fi jaalala jechuun garaagarummaa qaba jechuudha. Anis wantan achi keessatti namoota irraa hubadhe tokko dubbachuu barbaada jechuudha. Innis maal isinitti fakkaate? Namoonni garii akkuma beekamu tibba kana jaalatanii dhabuun miidhaa qabaachuun isaa ajandaa dubbii ta'eetii jira jechuudha. Kallattii hundumaaniyyuu jechuudha. Yaa ta'uuti malee jaalatanii dhabuu jechuun maal jechuudha? Jaalatanii dhabuu jechuun nama tokko fakkeenyaaf jechuudha. Dhiirri fi dubartiin tokko ni jiru haa jennu. Dubartiin takka yookaan dhiirri tokko nama tokko irraa isa irraa yookaan ishee irraa jaalalaan qabamteetii jaalattee haa jennu fakkeenyaaf. Garuu nama san waa'ee isaa hin beektu, namni sun haadha manaa qaba moo haadha manaa hin qabu, jaalallee qaba moo jaalallee hin qabu wanta jedhu hin beektu jechuudha. Caluma jetteeti amma fakkeenyaaf dubartiin takka nama tokko irraa dhiira tokko irraa jechuudha ijjumaan argitee qofaaf nama kana amalli isaa waan itti tolee fi haalli isaa waan itti mijate qofaaf jaalalaan irraa qabamtee haa jennu. Amma asii irratti jechuudha jaalalaan irraa qabamtee isa malee jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma samoona kana tibba kana ajandaa dubbii ta'ee jiru jechuudha. Shamarroonni gariin isaanii dhiira wantuma itti tole wantuma haalli isaanii itti mijateef jechuudha. Namni kun haadha manaa qaba moo haadha manaa hin qabu, jaalallee qaba moo jaalallee hin qabu, nama bultii qabu moo nama bultii hin qabne jedhaniiti osoo addaan hin baafatiin wantuma namni sun itti tole wantuma haalli isaa itti mijate qofaaf jechuudha jaalalaan irraa qabamaniiti miidhaa keessa seenu jechuudha, rakkoo keessa seenu jechuudha. Wanti nani kana jedheefis maalidha? Akkuma samoona kana argaatii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf dhiirri fi dubartiin tokko ni jiru haa jennu. Dhiirri tokko mucaan tokko haadha manaa qaba haa jennu. Intalli takka ammoo mucaa san baay'ee jaalatti haa jennu kabiraa jechuudha. Baay'ee jaalatti, haalli isaa waan itti toleef, amalli isaa waan itti mijateef hedduu takka jaalatti, jaalala isaatiin qabamte jechuudha. Amma kanaafiyyuu jechuudha irraa qabamte haa jennu. Namni sun garuu yookaan dhiirri sun garuu jaalallee qaba yookaan haadha manaa qaba, ijoollee qaba. Dubartittiin sun garuu nama sana waa'ee isaa hin beektu, seenaa isaa hin beektu. Jalma jettee jaalalaan irraa qabamte keessa ishiititti jaalala isaatiin waaddamaa jiraatti jechuudha. Nama kana baaftee itti hin himattu yookaan baaftee hin gaafanne. Calma jettee jaalala isaa of keessatti ol keechee jiraatti jechuudha. Ooltee bubbultee turturtee garuu gaafa jaalalli isaa sun daran miidhaa guddaa irraan ga'u jaalala isaa san gaafa karaa garaagaraatiin ibsatanu arginaa jechuudha. Akkuma tibba kana argaa jirru jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Faashinii ta'eetii jira jechuudha. Jaalalaan qabamanii miidiyaa irratti ba'anii himachuuni. Kanaafiyyuu achirratti wanti nuti hubachuutii qabnu nama tokko gaafa jaalalli irraan qabu yookaan nama tokko gaafa jaalalaan itti dhiyaachuu barbaannu, dhiira jaalalaan itti dhiyaachuu barbaannu tokko yookaan dubartii jaalalaan itti dhiyaachuu barbaannu tokko jalqaba osoo dhimma biraa keessa hin seenin, osoo jaalala nama saniitiin hin miidhamin, odoo rakkoo biraa keessa hin seenin seenaa nama sanii beekuutii qabnaa jechuudha. Seenaa nama sanii, waa'ee nama sanii beekuutii, hubachuutii, qorachuutii qabna jechuudha. Namni sun maalirra jira, haalli jiruu isaa akkamii, maatii qabaa, haadha manaa qabaa, ijoollee qabaa, jaalallee qabaa waan jedhu tokko hubachuu qabna, qorachuu qabna malee caluma jennee dhiira tokko waan haalli isaa nutti mijate qofaaf, dubartii takka waan haalli ishee nutti mijate qofaaf, amalli ishee waan nutti tole qofaaf, waan nutti tolte qofaaf caluma jenneeti nama tokko irraa jaalalaan qabamneeti baasnee gaafachuu faantaa jechuudha.
jaalalaan miidhamanii erga daran jaalalli isaa sun yookaan jaalalli ishee sun itti cimee booddee jechuudha. Ani nan du'a isa hin argadhu yoo ta'e ofiin ajjeesaa nan maraadhaa akkasin ta'a akkanan ta'a jechuun fala homaayyuu hin qabu jechuudha. Sababbiin isaatiis namni inni yookaan isheen jaalalaan irraa qabamtee miidhamaatii jirtu yookaan maraachuudhaaf qophiirra jirtu sun jechuudha. Tarii haadha manaa qabaachuu danda'a. Tarii ijoollee horatee qabaachuu danda'a. Tarii jaalallee qabaachuu danda'a. Nama kaayyoo qabu ta'uu danda'a. Nama boru nama waliin bultii ijaarrachuuf karoora qabu tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti wanti nuti hubachuutii qabnu nama tokko jaalalaan itti dhiyaannee jaalala isaatiin miidhamuudhaan dura jaalala nama kana jaalachuun qaba namni kun kan koo ta'uu qaba jechuudhaan dura waa'ee nama sanaa seenaa nama sanaa hubachuutii qorachuutii baruutii qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu caluma jennee nama tokko jaalalaan itti dhiyaachuudhaaf nama waan ta'e qofaaf itti seenee jaalalaan walitti ida'amuun sirrii miti gongoraa jechuudha. Jalqaba nama san waa'ee isaa seenaa isaa jireenya isaa maalii isaa hunda isaa qorachuutii beekuutii hubachuutiin barbaachisaadha dirqamalleedha jechuudha. Akkuma beekamu tipa kanaa namoota lamaan tokko turan shamarroota lamaanii nama bultii qabu yookaan nama jaalallee qabu nama haadha manaa qabu irraa jaalala qabamanii baay'ee rakkachaa dhiphachaa jiru maraachuudhaaf qophiirra jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu dhaamsi koo yoo ka'u ergaan koo guyyaa har'aa as keessatti maalinni nama tokko jaalachuudhaan dura jaalalaan itti dhiyaachuudhaan dura jaalalumti waan irraa si qabeef nama saniif nan maraadhaa isa naaf fiddan malee isa argadhu malee ani ofiin ajjeesaa akkasin ta'a akkanan ta'a jechuudhaan dura namni sun eenyu namni sun maali namni sun maalirra jira haalli isaa seenaan jireenya isaa haadha manaa qaba bultii qaba wanta jedhu walumaa galatti qorachuutii hubachuutii baruutii beekuutiin dirqama barbaachisaadha jechuudha. Dhaamsi koo guyyaa har'aatis kanuma of keessatti qabata jechuudha. Kanuma irraan haga kana odeessuuf yookaan wareessuuf dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo oduu yookaan sagantaan guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhihaadhee asuma irratti kan xumuramu ta'a. Sagantaa fi qophii biraatiin haga deebinee wal agarrutti nagaatti naaf turaa hedduu takkaan isin jaaladha. Dhiira tokko yookaan dubartii takka yeroo jaalalli irraa isin qabe waa'ee nama sanii dura qorachuu hubachuu yaaduu hin deeggatinaadha. Caluma jettanii waan isinitti tole qofaaf dhimma jaalalaa keessa hin seenaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaatti naaf turaa hedduu takkaan isin jaaladha. Isiniin galateeffadha. Baay baay.